Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa koodha amma yeroo oduuti oduu waliin an abdii waqbayyanaa. Itoophiyaatti namoonni dabalataa 584 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 20 ammoo lubbuun darbanii jiru. Itoophiyaatti gabaasa qorannoo sa'a 24 darbeetiin qorannoo laaboraatoorii namoota 11,881 hojjetameen namoonni 584 vaayirasichaan qabamaniiru. Namoonni 20 ammoo lubbuun darbaniiru. Namoonni haaraan 285 yoo dandamatan waliigalaan namoonni 10,696 dandamataniiru. Itoophiyaatti waliigalaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 24,170 ga'eera. Yeroo ammaa namoonni vaayirasichi irratti argamu 1337 ta'uu ministeerri fayyaa ibseera. Namoonni 190 wallaansa cimaa keessatti argamu. Waliigalaan lakkoofsi namoota lubbuun darbaniis 440 qaqqabeera. Gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo aanga'oota ABO hojii irraa ugguree jira. Rakkoowwan adda bilisummaa Oromoo irratti marii gumiin sabaa ABO biyya keessaa fi qaamni hooggansa ABO biyya alaa godheen miseensota isaa gidduutti kan ibsaa fi walgahii garaagaraa waamuun afaan faajjii uummata keessatti uumaa turan amma koreen naamusaa fi to'annoo qoratee murtii itti laatutti hojii dhaabaa idilee irraa akka ugguruman murteesse. Miseensonni kunis itti aanaa hayyuu duree ABO Jaal Araarsoo Biqilaa dabalatee Jaal Toleeraa Adabaa, Jaal Atoomsaa Kumsaa, Jaal Jabeessaa Gabbisaa, Jaal Ibsaa Nagoo fi Jaal Qajeelaa Mardaasaati. Murtichi amma koreen naamusaa fi to'annoo dhimma kana qormaata itti jiru xumuree itti baaha isaa dhaabaaf dhiyeessee dhimmi isaanii murtii argatutti hojii dhaabaa kan guyyaa guyyaa isaan gaggeessan irraa ajaja kamuu akka hin fudhanne bakka hooggantoota bu'anii ibsas ta'ee dirqamni isaan kennan akka ABO bakka hin buune miseensonni hundi akka isaan hin quunnamne namoonni kun maqaa ABOtiin sochii tokko akka hin goonee fi sochii murtii alaa kana godhamus ABO bakka kan hin buune ta'uus ibse. Jawaar Mohaammed faa har'a jechuun hagayya 12 bara 2020 mana murtiitti dhiyaatu jedhame. Galmeen Jawaar Mohaammed faa namoota 14 kan kaleessa abbaan murtii akka dhaddacharraa ka'uuf gaafatamee ture har'a jechuun hagayya 12 bara 2020 ganama sa'a 4 irratti dhaddacha lidataatti beellamamuu isaa hubatameera. Dhaddachi kun miidiyaaleef banaa ta'uun isaas beekameera. Naannoo Tigraayitti duulli na filadhaa har'a eegalamaa jedhameera. Yeroo paartileen filannoo naannoo Tigraayitti qooda fudhatan duula na filadhaa itti geggeessan ifoomee jira. Dubbii himaan Komishinii Filannoo Tigraay obbo Marrasaa Tsahaayee BBC'tti akka himanitti duulli filannoo guyyaa har'aa kaasee hanga guyyaa 9 kennamuuf guyyootni 4 hafuutti geggeeffama. Paartileen kun miidiyaalee naannichaa keessa jiran hundaan duula akka geggeessanis ibsameera. Miidiyaaleen guyyaatti sa'a 10 walakkaaf duula akka tamsaasus jedhameera. Guyyaan 9 itti kennamu hanga ammatti ifa godhamuu baatus akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 5 hanga 11 gidduutti ta'uu akka danda'u himama. Ajjecha artist Hacaaluutiin shakkamee to'annoo jala kan jiru Kabbadaa Gammachuu guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaate. Poolisiin bu'aa qorannoo shakkamicha irratti hojjete kan ibse yoo ta'u shakkamichi turjumaanaan yaada kan dhiyeeffatu gaafatamus yaada wayituu akka hin qabne deebii kenneera. Manni murtichaas guyyaa dabalataa 14 poolisiin gaafate eeyyamuun bu'aa isaa eeguuf hagayya 19 bara 2012tti beellameera. Gama biraatiin gaazexessaa OMN Guyyoo Waariyoos kaleessa mana murtiitti dhiyaateera. Poolisiinis hojii qorannoo yeroo kanaan dura kennameefitti raawwate irratti ibsa kenneera. Guyyoota dabalataa 14 gaafateera. Manni murtichaas galmee qoratee ajaja kennuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 8 bara 2012 beellameera. Pirezidaantiin Raashiyaa talaalli COVID-19 Raashiyaan qabdu ulaagaa hunda kan guutedha jedhu. Akka gabaasa BBC'tti talaalli ji'oota 2 dura namarratti yaalamu eegale kana intalli isaanii osoo hin hafiin fudhachuu himan. Qondaalli biyyattii talaalliin jumlaatti namootaaf kennamu ji'a onkololeessaa dhuftu akka eegalamuuf jirus himan. Ogeeyyiin garuu saffisaan Raashiyaan talaallii kana hojjechuu irratti gaaffii kaasuun qorattoonni saffisaan hojjechuuf jecha adeemsa keessaa hambisan qabaachuu malu jedhan. Talaallii Raashiyaan argamu ibsiti marsaalee shaakalaa 3 keessa darbuun namarratti yaalamuuf talaallii dhaabbatichaan beekamtii qaban 6 keessatti hin ramadamne. Pirezidaanti Puutiin akka jedhanitti immoo talaallicha jaarmiyaa Gamaaliyaa jedhamu Mooskootti argamutu hojjete madiinummaa koronaa vaayirasii qolatu namaaf kennaa jedhaniiru. Ministeerri fayyaa biyyattii Mikaa'el Muraashkoo talaalliin kun akka nama hin miinee fi bu'a qabeessa ta'ee mirkanaa'eera jedhu. Sirumayyuu injifannoo guddaa COVID-19 fayyisuu irratti dhalli namaa gonfatedha jedhaniiru. Oduun hagayya 12 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.